Hi guys, akkam jirtu jecha akkuma ammaan dura viidiyoo dabran keessatti koontantii qormaata wal qabatan qormaata tiraansiitii wal qabatan barnoota yeroo dabre keessatti viidiyoo garaagaraa itti isin biraan gaa ture. Har'as viidiyoo takka qabadhee isin dhiyaadhee jira. Viidiyoon kunis warreen naachuraal saayinsiitiif keemistirii irraa jammarraa jechuudha. Warreen viidiyoo nama dura dabartan seentee ilaaluu dandeessanii warra sooshaaliif jechuudha. Har'ammoo naachuraalii eegallaa naachuraal keemistirii irraa jechuudha. Qabiyyee isaa takka takkaamee halaalu ta'a jechuudha. Egaan akkuma beekamu qabiyyeen keemistiriidha jechuudha. Egaa akkuma beekamu keemistiriin relate to content for 2001 entrance grade 9 new curriculum all the curriculum common topics grade 10 up to 12 new curriculum akkuma jalqaba irratti ilaaltanii gartan kana wanni contentiin jechuudha qormaanni qabiyyeen qormaata wal qabattu jaamee kan yaadamu jechuudha. Keemistirii bara kana kitaaba dareedha gireedii sagalaffaadha new curriculum irra akkasuma old curriculum irra common topics hazira kaamni jira jechuudha. Akkasuma illee gireedii 10 hamma 12 isa jiru new curriculum qofa jechuudha. Old curriculum keessa hin jiru. Topics yookaan chaptera gara chaptera 13tti qoodamee kan jiru tokko tokko isaatiin gad deemnee halaalu ta'a jechuudha. Yeroo chapter 1tti dhufnu akkuma ilaaltanii asirraa agartan kana chapter 1tti yeroo dura dhufnu chapter 1in maal jedha structure of atom and periodic classification of element kajuudha from grade 9 unit 3 unit 4 and the new curriculum irraa kitaaba barataadha isa haarawaa irraa kan ilaaltan ta'a jechuudha. All grade 9 chapter 1 unit 1 and 2 old curriculum irraa and grade 11 unit 1 irraa kan ilaaltan ta'a jechuudha. Waa'ee maaliiti? Waa'ee structure of atom and periodic classification of element isa jechuudha. Qabiyyeen kun kitaaba barataadhaa kam irratti argama jennaan isaan kana irratti argama jechuudha. Isaan kanarratti xiyyeeffattanii dubbisuu dandeessanii jechuudha. Yoo gara konseptii isaatti gabbuun akkama dureelee chapteran jalatti argamu gabbuunu 1.1 in concept of atomidha. 1.2 discover of subatomic particle akkasuma 1.3 the Bohr theory of hydrogen atomidha. 1.4 in quantum mechanical model of atomidha. Qabiyyoota as jira jiran kana tokko tokko isaatiin likkitti diippilii isaadha dubbisuu qabdanii gaaffilee isaa kanaan wal qabatan hunda shaakaltanii qormaatawwan dabran hunda gaaffilee kanaan wal qabatan hunda yoo isiniif kadara idan taate isiniif laafata jechuudha. Akkasuma 1.4.1 irratti electromagnetic radiation and atomic spectra hayyuu akkasuma 1.4.2 quantum numberidha. 1.4.3 electro configuration and predictability yaa kun akkuma beekamu isa kanarratti xiyyeeffattanii jechuudha. Yooniif kan dubbistan taate qormaatawwan garaagaraa isaan kanaan wal qabatan qabiyyoowwan as jala dubbisne kanaan wal qabatan yoo irratti xiyyeeffattee dubbistan kitaaba barataadhaa new curriculum old curriculum irratti jira jechuudha. Yooniif diippilii isaa gabbuutanii kan dubbistan taate qormaanni haala kanaan salphata jechuudha. Akkasuma mallee chapter 1tti gabbuunee yoo chapter 2 gabbuunee yoo halaalu taane chemical bonding waa'ee chemical bonding kun from grade 9 unit 5 irra jira yaa beekamaadha. New curriculum irra or grade 9 kitaaba kutaa sagalaffaadha. Kitaaba barataa kutaa sagalaffaadha unit 3 old curriculum irra illee ni jira. Akkasuma mallee kitaaba barataa kutaa 10ffaa unit 2 irra jira jechuudha. Waa'ee chemical bonding dha. Waa'ee chemical bonding dha. As jalatti waa'ee chemical bonding jalatti madureeleen argamanii jiranii isaan keessaa introduction mataa isaati introduction of chemical bonding dha. Akkasuma mallee 2.2 types of chemical bonding dha. 2.2.1 ionic bonding dha. Akkasuma 2.2.2 covalent bonding dha. 2.2.3 metallic bonding dha. 2.3 valence shell electron pair repulsion theory and molecular geometry dha. 2.4 bonding theory dha. Haala kanaan yoo hin qabattan taate waa'ee chemical bonding jechuudha. Chemical bonding dha wanneen seelatti argaman isa kana qabiyyoota kanarratti xiyyeeffattanii gaaffilee isa kanaan wal qabatan mara qabdanii qaachisanii dubbisuu qabdanii jechuudha. Akkasumallee gara chapter sadaffaatti yoo nuuf agarduun taate chapter sadaffaan maal of jalaa qaba?
chemical, kinetic and stoichiometric kajuda from grade 10 unit 1 ra and or grade 9 unit 4 only calculator and grade 11 unit 4 ra kajiru jechuudha. Waa'ee isa kana deeply gabbutanii bal'inaa yoo dubbiftan gaaffilee isa kana wal qabatan dubbisanii shaakaluu dandeessanii jechuudha. Qabiyyeen ammoo isa kana jalatti argamtu waa'ee chemical kinetikiin wal qabatan qabiyyeen as jalatti argamtu ni jiran jechuudha. Isaan keessaa jalqaba irratti introduction mataa isaati. Introduction yookaan hiika isaa kana mata duree jalatti kitaaban barataarraas ta'ee kitaaba ekstiriimota garagaraa irraa qabiyyummaa isa kanaati jechuudha. Introduction kana qabatanii jechuudha 3.1 irratti 3.2 irratti chemical equation dha. Akkasumallee 3.2 irratti chemical equation 3.3 law of chemical reaction dha. Akkasumallee 3.4 energy change in the chemical reaction dha. 3.5 types of chemical reaction dha. 3.6 balancing chemical reaction dha. 3.7 calculation with chemical formula and equation dha. Kun yaa onuma jira. Maduree sinimnee irra deemtanii haa dubbistan taanaan inni salphata gaaffilee maduree dabran isaan kana wal qabatan hunda qabdanii kitaaban garagaraa irraa akkasumallee intaraansii dabran irraa yoo dubbistan moodela garagaraa irraa yoo dubbistan kontentii qormaata wal qabatu jechuudha. Inni kan inni ingirisaa jiru kun kontentii qormaata wal qabatu jechuudha. Inni dhuma 3.18 rate of chemical reaction dha. Haala kanaan qabachuu dandeessan jechuudha. Chapter 4 irratti yoo kagabbuun taane maaltu jira? Physical state of matter sejuudha. Physical state of matter from grade 11 unit 3 jira. Yaa introduction isaa gabbuunee yoo ni falaalu taane introduction ni isa irratti argamu kanneen kana fakkaata jalqaba irratti introduction isaati. Introduction jechuun hiikuma physical state of matter dubbisuudha jechuudha. 4.2 the kinetic theory of matter dha. Akkasumallee 4.3 property of matter dha. 4.4 the gas of state dha. 4.4.1 the kinetic molecular theory of gases dha. 4.4.2 the gas law dha. Akkasumallee 4.5 the liquid state dha. Liquid state jalatti madureeleen hammi tokko ni jiran. Isaan 4.5.1 jee kan jiru property of liquid jira, surface tension and viscosity isa jedhudha. 4.5.42 intermolecular forces explain liquid properties jedhudha. Haala kanaan qabatan jechuudha jalatti. Gara qabiyyee itti aantu yoo gabbuun taane 4.6 solid state dha. Wantoota jajjabaa jechuudha gaafaan Oromootiin. 4.6.1 classification of solid akkasumallee 4.7 phase transition dha. Chapter 5 tti yoo inni gadhuufnu taate chemical equilibrium dha. Waa'ee chemical equilibrium dha isarraa argannaa yoo hajjattan taate kitaaba barataa kitaaba barataa irra kan jiru jechuudha. Kitaaba tokkoffaa unit 5 irra jira. Isa kana yaa'u waa'ee isaa qabiyyee jalqabaa jechuudha. Chemical equilibrium maali waan jiru dubbisan jechuudha. Qabiyyee isa kana jalatti argamtu jira jalqaba irratti introduction isaa jechuudha. Hiika isaa chemical equilibrium maali hiiki isaati. Introduction jechuudha. Lammaffaa 5.2 attainment and character of chemical equilibrium. Chemical equilibrium character akkam qabu. Isa iyyuu gaaffilee isa kanaan wal qabatan dalaguudha jechuudha. 5.3 equilibrium expression and constant dha. Kana yaa gaaffilee isa kanaanis wal qabatanis ta'ee kitaaban garagaraa and definition isaa explanation deeply dubbisnaan salphaadha jechuudha. 5.4 application of equilibrium constant dha. 5.5 the Lee Chatterjee principle dha. Akkasuma 5.6 equilibrium and industry dha. Chapter 6 namo solution from what? From grade 10 unit 2 irratti argama jechuudha kun. Qabiyyeen solution jalatti argamu maali yoo jenne jalqaba irratti introduction isaati. Introduction homogeneous and heterogeneous mixture dha. Waa'ee solution jechuudha yaa. Itti aanee 6.2 types of solution dha. Type isaati. 6.3 solution of process dha. 6.4 solubility dha. 6.5 solubility and equilibrium process dha. And 6.6 way of experiencing concentration the solution dha. Isaanan kana qabdanii dubbisuu qabdan jechuudha. Yeroo hamma isin haftatti yoonii fi kontentoota nuti asirratti isin yeroo kana yoonii fi qaqqabattan hanguma irratti xiyyeeffatanii kitaaba barataatii fi kitaaba gaaffilee kana wal qabatan yeroo hanga isin hafte fayyootti fayyadamtan haala salphaadhaan qormaata isin dalaguu dandeessan jechuudha. Hatti aanu 6.7 preparation of solution dha. Akkasumallee 6.8 solution stoichiometry isa jedhudha jechuudha.
Chaaptariin inni itti aanu chaaptarri 7dha. Chaaptar 7 from grade 10 unit 3 irraa harkamu maal inni jennaan inorganic compound isa jechuudha. Mata duree inorganic illee ni jira. Amma jalqaba irratti inorganic waa'ee inorganikiidha. Kitaaba irratti argamu fi inorganic jechuun maali? Qabiyyeen inorganic jalatti argamtu maali? Isa jiru ilaalla jechuudha. Inorganic compound chapter 7 jechuudha. Inorganic kun eessatti argamu from grade 10 unit 3 and grade 12 unit waa irratti argama. Inorganic compound jechuudha. Mata dureen inorganic compound qabiyyee isaa mee gabbuunee halaalu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti introduction isaa jechuudha. 7.1 introduction of maalit inorganic compound itti qabanne jechuudha. Itti aanee 7.1 oxide jechuun maali? Introduction isaatii wajjin explanation isaatii wajjin definition isaatii wajjin property isaatii wajjin akkasi qabachuu qabna jechuudha. Itti aanee asiidiin maali? Itti aanee basis gaaffilee isa kanaan wal qabatan amma yeroo dijitaala waan ta'eef gaaffilee isaan garaagaraa saarchi goonee gaaffilee kanaan wal qabatan qormaata moodeelaa qormaata intaransii garaagaraatiin qabiyyoota kanaan wal qabatan mara yoo dubbisan taate gaaffileen kana haala dhufan dilees hin jiru jechuudha. Dhumarratti saaltiidha. Maali saaltii jechuudha? Qabiyyee introduction irratti wanni walitti qabatee jiru jara hanga kana jechuudha. Maali oxide acidii basis saaltiidha jechuudha. Inni itti aanu immoo qabiyyeen inni itti aanu 7.2 acid base equilibrium isa jechuudha. Akkasumallee 7.0 ionization of strong difference weak acid and base isa jechuudha. Qabiyyee jira qabu common ion effect isa jechuu fi buffer solution isa jechuu fi akkasumallee tetraration isa jechuudha. Kanneen kan jala dubbisuu qabdan jechuudha. Eenyu jalatti acid base equilibrium isa jechuu jalatti waa strong fi weak fi akkasuma common effect fi buffer solution jaa kana qabdanii dubbisuu qabdan jechuudha. Chapter inni itti aanu organic compound isa jechuudha. Chapter 18 chapter 7tti inorganic dubbanne jirra. Chapter 8 irratti immoo organic compound isa jechuudha. Organic compound kitaaba barataa kitaaba kutaa 10 irra unit 6 new curriculum kitaaba ammaan tanarra jira jechuudha. Achirra deemtanii yoo ilaaltan guutumatti waa'ee isa kanaan hirkachuu dandeessan jechuudha. Bal'inaan jechuudha. Akkasumallee grade 11 unit 6 irra jira jechuudha. Waa'een organic compound isa jechuudha. Mee definition isaatii fi akkasumallee qabiyyee inni jalatti qabatee jiru ilaalla. 8.1 introduction maalitiin organic compound iti. 8.2 classification of organic compound qoqqoodamina isaa jechuudha. 8.3 hydrocarbon classification naming and using general property isa kana jechuudha. Isa eenyu jennaan isa organic compound jechuudha. Waa'ee organic compound bijirra waan ta'eef 8.4 alcohol ether aldehyde ketone ketone and carboxylic acid and esters and 8.5 fat oil 8.5.1 jechuudha. Uses of organic compound haala kanaan waan organic compound jalatti argama qabiyyoota hanga kana dubbisuu dandeessan jechuudha. Chapter 9 jalatti maaltu jira jennaan polymers isa jira. Polymers dha. Kun grade 12 unit 4 irra jira. Grade 12 irra deemtee ilaaltan unit 4 irra jira. Qabiyyee inni jalaa qabu jalqaba irratti introduction isa kanaati. Lammaffaa irratti 9.2 polymerization reaction haala wal nyaatinsa isaati. 9.3 classification isaati. Qoqqoodamina isaati. Kana haala saniin qabatanii jechuudha. Chapter 10 irra deemnee yoo ilaallu taane electrochemistry isa jechuudha. From grade 10 unit 4 and grade 12 unit 2 dha. Electrochemistry ni jira jechuudha. Yoo ilaaltan ni jira. Qabiyyeen isaa jalatti argamu maali? Waan joo ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti qabiyyeen isaa jalatti argamu duree keenya kana jalatti argamu electrochemistry jalatti qabiyyeen jalqaba argamu. Jalqaba wanni adda baafachuu qabdan introduction isaati. Inni isa jechuun maali? Electrochemistry jechuun maali? Isa jechuudha. Itti aantee electrical conductivity dha. Itti aansuudhaan oxidation and reduction reaction jechuudha. Itti aansuudhaan 3.3 electrochemical cells dha. Itti aansuudhaan electrolysis of aqueous solution dha. Akkasumallee quantitative aspect of electrolysis jechuudha. Voltaic cell dha. Application of electrochemistry. Jara hanga kana qabiyyee isa jalatti argamtu jechuudha. Qabiyyee electrochemistry jalatti argamu
bal'ina diippilii isaa gabbuutanii dubbisuu dandeessan gaaffilee isaan kana wal qabatanillee chaapjiitii garaagaraatiin akkasuma waan garaagaraa gaaffii baafattanii jechuudha. Qabiyyee kanarratti hundoofitanii gaaffii baafattanii dubbisuu dandeessan jechuudha. Chaaptariin 11ffaa jechuudha. Chaaptariin 11ffaadha. Meetaal and non meetaals jechuudha. Meetaaliin maali? Non meetaaliin maali? Isa jechuudha. Kun yaa'u from grade 10 unit 5 jira. Kitaaba kutaa 9ffaadha. Kitaaba kutaa 4ffaa jechuudha. Chapter 5 jira. Inni isa meetaal and non meetaal isa jiru jalqaba irratti qabiyyeen isa irratti argamtu maali? Jalqaba irratti introduction isaati. Meetaal jechuun maali? Non meetaal jechuun maali? Gaaffilee isa kanaan wal qabatan dubbisitu introduction jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo general property of the what? Metal, general property of metal and non metal. Akkasuma mallee production isaa production of metal, akkasuma mallee non metal, akkasuma mallee some metals isa jiruudha. Kan akkas qabatanii itti aansuudhaan production of some important non metalidha. Barbaachisummaa isaati jechuudha. San haarsanii qabattan jechuudha. Gaaffilee isaanii wal qabatan dubbisan jechuudha. Chapteriin 12ffaadha. Chemical and industry isa jiruudha. From grade 12 unit 3 jira. Kitaaba kutaa 2ffaa kitaaba barataadha. Unit 3 irra deemtee dubbistan chemistry and industry isa jiru ni gartan jechuudha. Qabiyyeen asirratti argamu waa'ee chemistry and industry irratti argamu. Jalqaba irratti industry jechuun maali? Chemistry industry jechuun maali? Isa jiru introduction isaati jechuudha. Kana qabattanii itti aansuudhaan natural resourceidha and industryidha. Natural resource raw material industry qabattan. Itti aansuudhaan manufacturingidha. Itti aansuudhaan manufacturingidha. Ammonia, nitric acid, nitrogen base, aldehyde, sulfuric acid, some common pesticide and herbicide, sodium carbonate, sodium hydroxide isa kana jechuudha. Qabiyyeen itti aanu some manufacture industry isa jiru. Kan manufacture of valuable product manufacture qofa jechuudha. Kun ammoo qabiyyeen jalqaba natural resourceidha. Gabbuune manufacturingidha. Gabbuune immoo some manufacture and industry in Ethiopia is Yuda, glass, manufacturing, ceramic, cement, sugar, manufacturing, paper and manufacturing, food processing, presentation, and manufacturing ethanol, 1.191 soap and detergent. Kanneen kana yaa akkamitti qabattanii dubbisuu dandeessan jechuudha. Gaaffilee isaan wal qabatanii dhufan hunda ilaaltanii dubbisuu dandeessan jechuudha. Chapter inni itti aanu chapter 19ffaadha jechuudha. Chapter 19ffaadha jechuudha. Chapter isa dhumaati jechuudha. Chapteriin 19ffaadha. Chapter isa dhumaati. Innis mata-dureen isaa maali? Isa jiru environmental chemistry isa jiru. Kun kitaaba barataadha. Kitaaba barataa jechuudha. Kutaa 12ffaa chapter 5ffaa irratti kan argamu jechuudha. Chemical environmental chemistry isa jirudha. Kitaaba kutaa 2ffaadha. Unit 5 irra deemtee ilaaluu dandeessan jechuudha. Jalqaba irratti qabiyyeen chapter kana jalatti argamu waa'ee environmental chemistry wal qabatee jalqaba irratti introduction isaa environmental chemistry jechuun maali? Introduction isaa qabattanii jalqaba jechuun itti aansuudhaan component of environment, itti aansuun natural cycle and environment, itti aansuun concept related of environmental chemistry, itti aansuun environmental pollution. Environmental pollution ni jiran gaarii beekamaadha. Warreen naannoo keenya faalanii air pollution jira, water pollution jira, land pollution. Kana gaggabaabsaneetu bakka kontentii akkuma isin qabatanii yaa'u gaggabaabsine kan isin garsiisu ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan qabiyyeen inni kaan global warming and climate change jira. Global warming and climate change jira. Chemistry, greenhouse and their effect climate jira. Their effect climate jira. Akkasuma mallee qabiyyeen inni itti aanu chemistry greenhouse qabiyyeen itti aanu green chemistry and cleaner production jira. Qabiyyeen kan principle and green chemistry da cleaner production in chemistry jira. Yaa'u wanni viidiyoon keenya har'aan tanaa kunoo kana fakkaata. Kontektii barnoota chemistry jechuudha. Chemistry ilaalle chemistry qormaata bara kanaatiin wal qabata jennee kontentoota yaadnu jechuudha. Gaaffilee kontentii hanga amma dubbanne kanaan wal qabatan hunda isaanii yoo ilaaltanii definition kontentii asirra jiru kana guutuu yoo dubbistanii qaqqabdee ilaaltan qormaanni laafaa yookaan salphatti isin galu ta'a jechuudha.
Viidiyoon kun yoo isin tolu taate like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa. Saayibban keessan irratti affeeraan isin jaa. Chaanaaliin kun haaraa chaanaaliin guddisan isin jaa. Ciao.